abbaan akka haadhaa ta'ee waa si godhuu hin danda'u. Waan tokko si godhuu hin danda'u Oromooti jechuudha. Baay'ee rakkadhee jechuudha. Oromooti jechuudha. Baay'ee rakkadhee jechuudha. Barantaan ani hin bulleen jiru. Ijaan agartanii illee ilmoo shamara sanas ijaan arguu qabaa, olii buliisii arguu qabaa, ufa jaraa arguu qabaa, beela jaraa arguu qabaa, tagaraatu na seenessee jettanii ijoollee kanallee wal barsiisuudhaaf maatii kanallee fuutanii ijoollee asirrattillee ijoollee asirrattuu wal barsiisuudhaaf kiiloomeetira haga gahu osoo dadhabee hin jenne kaatanii dhuftanii. ما شاء الله ما شاء الله simat dong. Masya Allah, mati nak dapat kelawan ni. Mira, isaan haadha abdii koomeediiti. Kameen oolu yookiin mucaan kun namni kun wayii daa'ima kiyyataa jettanii garaan isin shukulee ilmoo ofirraa fagaattee osoo olii bulii isaa quban hin qabne yeroo dheeraa lakkoofsiisuun mee miira akkamii nama keessa uumattanii yaaddan? Ilmoon takka haadha malee guddatuun hangam takka nama gammachiisa hangam maal taate? Gaafii tokko isin gaafachuu barbaade gaafa ilmi keessan jiraachuu bartanii akkasuma immoo jiraachuu irra dabree akka isin barbaadaa dhageettan mee maaltu addunyaa Oromoon biyya keessaa biyya alaa isin daawwachuutti jira mee eenyummaa keessan irraa jalqabee maraadheetiin fayyeen jaan du'anii qabee yeroo kun jiru maraadheetiin fayyeen dheeraadhaaf hawwii isinitti ta'aa ture deebii sana laatuudhaaf gammachuu ofiif gammanne isiniinis gahuudhaaf qophii keenya xumuraa kun qophii Tultuu Miidiyaati. Seenaa dhugaa, seenaa garaa nama nyaatu, seenaa yeroo hedduuf hawaasa kana guututti yaaddoo ta'aa ture qabatee isiniif dhiyaatee jira. Isa santu maali? Haadha abdii koomeedii yeroo dheeraadhaaf dhabee boohaa turuun isaa ni yaadatama, hundi keenya ni yaadattu. Har'a Rabbiin waan namni onnirraa hawwi inni guuta. Kallattii garaagaraatiin yaaddooti ta'aa ture harmee isaa wajjin asitti jiddu gala Oromiyaa magaalaa Adaamaatti argamne jechuudha. Gammachuu kana waliin qoodamna turtii gaarii Tultuu Miidiyaa wajjin. Egaa kallattiimaan gara isaaniitti isin dabarsa. Mee guyyaa kana arguuf maaltu si dhaga'ame?
dhugaa guyyaan kun akka abjuu ta'an ture waa'ee guyyaa kanaa yoo ibsu waa baay'ee keessan manni Oromoo badhaan akka an ta'a ture argaa turtanii haati fi akka ulfaatuun dubbiin haadhaa akka jabaa ta'e kan sirbameef kan boo'ameef kan dubbatameef kan wanna haadhaa kana waa hedduu namni madaaluu hin dandeenye ni yaadatanii akka an ta'a tures ni yaadatanii boocha amboos na wajjin bu'aa turanii yeroo baay'ee waa'ee haadhaa kana yeroo kaasu baay'een abdii ni maraataa jirta angarantaanitti deemaa jirta tasgabbaa'ii kan jedhanis baay'eedha ilmi dhiiraa hin ba'u ilma dhiiraattu nafaana bo'e kan dubartii bira darbee kan shabaraa silaa dhiisi kan dhiiraattu nafaana bo'e immoo wanni dhiiraa wani nama ajaa'ibsiisu kan gaafa amboo san hin boonne gaafan argadhe kan bo'e jira sababii isaa itti dhagame akkaataan an ta'a ture akkaataa amma irra jiru kun itti dhagamuurra kan gaafsan hin bo'in abshinnaan jedhaa ture gaafan argadhe bo'e isattuu biyyoota arabaarraa namoota hedduu maqaa dha'uu danda'a biyyoota alaa Ameerikaa ardii Awurooppaa gara karaarraa namoonni naa bilbilanii nu wajjin bu'aa turan jiran abdii jedhee baay'een isaanii immoo anasiin uummanni Oromoo kan dhiifama gaafachuu barbaadu tokko jiraatee warroota haadha dhabaniif du'aan irraa boqotanii rabbiin araaramu jedha yoo waa'ee haadhaa miira isin kaasee boo'ee isin boochisee jiraadhee warroota haadha yaadachiisee waa'ee miiraadhaa itti dhagaamee anarra ilaalanii viidiyoo kee ilaaluuf nafaan akka malee ta'anii boocha koo caalaa bu'aa turan jiru warroota sanii nama folchaa isin jechuu barbaada waa'ee miira haadhaa guyyaa nama fudhataa mi'as maratti hin gabaabsa. Kallattimaan ayyootiin baga guyyaa kanaan nu gahee baga gammadan jecha hawaasni guutuun addunyaa Oromoon biyya keessaa biyya alaa isin daawwachuutti jira. Mee eenyummaa keessan irraa jalqabee mee nu ibsaa. Assalamu alaikum. Seninja ummata Oromoo bakka jirtanitti hundaa nageenyi rabbi isinirra haa jiraatu. Galatoomaan seninja warri mucaa biyya akkana harkatuuf ceeboo isaan lameen dhaabbattanii hundinuu Amshira wanti gammachuudha kuni wallahi milkii guddoodha dhuguma nama boonchisalleedha isaan haadha abdii komeediiti mee ayyo gaafii tokko isin gaafachuu barbaade gaafa ilmi keessan jiraachuu bartanii akkasuma immoo jiraachuu irra dabree akka isin barbaadaa dhageettan mee maaltu isin dhaga'ama waan nama dhaga'amu haati takka ilmoo fi akkatu jechuun sun gaafii barbaachisa garaan inni gaafa ilma fi dharan akkachuu dhiisiiti nama wal baranii kan tura wal argachuunu hanqamta kanama gammachiisa haqa maal taate gammachuu tiyya ta'a jedhee ibsuu danda'u gammachuu tiyya akka ammaatti wanni kanaan gadiin gizee yeroo kana sabanaa dhugumaan akkatti gizeen hin jeesu ni jira guyyaan isaa akka dheeraa dilaamaa xiqqoo rifaatuun gaafasii aanumaa isii jijjirti gizeen akka dheeraa jechuun rifaatuun akkuma nama qilleensi fuudhee deemuun qaama yaamaa fi amaruu hin danda'u jechuun Evite hapadee jira jira sana ni bibe wala jechuun nama bakka namni jirutti namni waan miidhamu jecha malee osoo bakka hawaa faana deemu waan akkanaa dhagee beene wallahi rifaatu sanirraa jechuun rabbiin sanumaafu dandamee gammachuun tiyyagaa waan kana jeewaniin ibsuun qabu gammachuu guddoo keessan jira ilma kiyya guddaa isaa hoggaa namaa addabee hoggaa diddamii abus walila garaja ani gammachuun tiyyataa san jeewaniin ibsuun qabu gammachuu guddootu na dhagaya abdii siifan gaafii tokko qaba mee ilmoon takka haadha malee guddatuun akkam ibsita dhugaa waan kana waan miira nakkaasu wanni amma yaadataa jiru haa ta'u obsumaan sii deebisa yaada ilmoon takka haadha malee guddatu jechuun in ulfaata akki ulfaatu dhugaa dubbachuuf haadha malee guddatanii jireenya gaarii firaasha gaarii wantoota gaarii irra ciisuudha haadha qabaatanii daaraa keessa ciisanii haadha dhabanii guddachuun waa hedduu jira haati namaa waan illee yoo coomallee sii murtee haati biraa waan sii goota sitti hin fakkaatu deebi'ee
biyya waliin jira bakkoota garaagaraa irraa hin jiru haadha malee guddatuun kana dhiyoon si ibsu hin jiru akkanumattuu miira kiyyaa fi haala kiyyarraa akkaan ta'aa ture irraa waan an dubbataa ture irraa sun hunduu deebiin taa'ee yaada akkanatti dinarraa ni batan jedhee yaada baay'ee kana dhiyoon ibsu jiru asumas si gabaabsanii. Haati takka ilmoo ofirraa fagaattee osoo olii bulii isaa quban hin qabne yeroo dheeraa lakkoofsiisuun mee miira akkamii nama keessa uumattanii yaaddan? Wanni keessatti nama uumuu ilmaan isa booda akka ta'anaa'u akka waan ilma sammalee hin qabne ijoollummaatti harkaa qabdu sun ijoollummaan tumusitti hin mul'atu. Ati yoo miraatiin miidhamtee jiraattes akkuma waan isaaf miidhamtee jirtu si fakkaata. Yoo waan sanii yaada ilma tasbira jirre yaadatu ilmaan nuhee tasbira jiru mana suusi bushaawaa akka waan isaaniif sababa isaaniitiif dhabdee sababa isaaniitiif irraa fagaatee asi jeetiin asitti hidhame isiniif haaleen akkana rakkoo adda addaa obsu ilmaan kee ilmoon tiyya takka waan itti keessa jirtu hin beeku du'uu jiraatu hin beeku ana hanqinni hiyya barbaadu na dhoorge isinii waliin asitti osoo herregamuu isin akkana na gootanii isin waan akkanaatiin na aarsitanii jetteeti ijoollee tanaahu wallaahi yoo tumtullee qixatti dhoytu hin beektu maali yaada sanis sana isaa calaqqisa asiniif jechaan ilmaan kiyya dhabe asiniif jechaan ilmoo tiyya dhabe osoo isin qabaachuu baadhe hanqinni hiyyees na dhoorguu baate ilmoo tiyya barbaadadhee itti baha waan akkasiitiin ijoollee si bira jirtu tanallee sammuu isaanii jeeqa jechuudha ijoolleen turis waliin jeeqamteeti yaada biraa keessatti bakka badiitti jirtu san irraa dhaabbatee yeroo na waliin teessee boocufaa jira dhiifamaan na gaafattee ni barbaanna nuti yoo ol gurguddanne ni barbaanna bakkuma isaanii nuu himi bakka jiran nuu himi waan kana hanaa gaafee kana na dhiyeessu tura gidee isa yoon du'ellee du'e akkatti du'a rabbumaa beeka yoon ani isin dura du'e osoo wal hin argatin namni jiru waluma arga awwaluma argina jeetii yaada yoo tiyya taatee ani isin dura du'e akkaataan isittiin argattan biyya akkanaa biyya akkas akkasii teessoon isaanii akkan gosti isaanii akkan ilma abaluu jee hanga abbaa jiraatti hanqaan irraa beekurraa himeefi yoo dubra taatanii irra guddaa dubra ammaa wanneen isaan booda harkadhe ijoollee duraatan yoo dhiiraan wal bartanillee biyya adda addaa deemtanii waan afaan oromoo dubbatu yoo agartan ifirraa gaafadha eessattuu karaa naannoo baaleetiif haala arusee kanaa yoo dhufee namni warra biyya oliitii beektan akka gaarii irraa baradha osoo ittiin dhiyaatin ati eenyu jaalatu maqaan kee eenyu ati ilma eenyu ilma abaluu mee akaafaafamu kan lakkaawwadhaa wal barannu jira lakkoofsisii naannoo isaanii baradha lakkoofsa akaafuu isaa baradha adaadota isaatirraa hanqa lamaa sadii barsiiseetiin jiru yoo akkana sinii himi sanbooda waa'ee haadhaatti haasa ati haati kee hoo biyyuma sani lakki haati kee haallettu guddisa jiru hijiba jiru guddisni dhokatu jetti jaanaabse saniifu haadha tiyya ani waaqaamaan hin arganne haadha tiyya biratti hin guddanne haati tiyya biyya kanaa harargeedha jecha kana oduu isii dhageetumaan jira haadha tiyya dilaamaan arganne jeeyoo sii deebise haati tee eenyuti abaluuti yoo jedhe haadha ilmoo ofii gattee deemuudhaaf karoora qabdu akkasumas haadha ilmoo ofii biraa fagaattee amma wal dhabanii kallattii garaagaraa jiraniif mee dhaamsi isin qabdamee akkami mee maal fakkaata? Dhaamsini nan qabu warri akkasii hedduu jira warra lakkaawamee dhumuuti wanni nan jiru jechuun yaadni namaa kun garaagara haati tun gariin ijoolleen waan sammuu guutamtee guddatu jira sammuun isaanii sun walitti guddatu waa'ee haadhaa hammeenyesii warratti haasa'ufaa jira maaliif warra maka fayyaa kaaniin arkufaa jira haati teessan kana gootee isin darbitee deemte maa barbaaddan maa gootanii barbaaddan amma guddannaan haadha teessan barbaaddan gaafa haadha isin barbaachisu isin darbitee deemte warra jaaniin jira sammuu sanii ijoolleen maqaa
haadha irraa fageessa xooxeeffachaa guddatu jira. Haati hammeenya qabdu. Haati rakkumaatu ilmoo dhalteen adda baasa. Haadhaaf ilmoon adda ba'u jechuun waan guddaadha. Takka dhiibbaa warra irraa finna harkatti san ta'uu mala. Takka rakkoo sammuu isii ta'uu mala. Takka qooduma qoodni rabbii lana sun keessa jiraatu. Yeroon amma kaatolee namni addaan badee hafuu hin jiru. Sanillee an haadhotirra osoo badii haa'u hin ta'in amma yeroo kanatti haa barbaaduu qabu, haa barbaadee ilma haadha harkachuu qabu ilmaan jira. Dubartiillee haa taatu, dhiira haa taatu isii irra salphata. Jechuuf waan ijoolleen sirra bayyanata qabduuf sammuun isii qaccee taateef si barbaaddattee si harkachuu isii irra salphata. Saniifuu hin tattaa'inaa jabarree haadha qabdan. Warri abbaa isanii adda fagaatanii jirtan barbaaddadhaa. Rabbiin walitti nagayaan sin haa fiduun jaa. Haatitu waamee akka isa laaluu dandeetti. Takka hanqina harka isii ilmoota amata hangana waliin arkin maal jettee itti dheedda. Ilmoon teessu yoo rakkoo keessa jiraatte yoo rakkoo san kadhifaan buqqifne taate amata dila kana kan arkin kan mataa qaqqabattee hin guddisin yoo bira guddifte maa asitti hin fakkaatu jireenya tolaa fi badaa waliin qooddachaa guddatta. Shurufkaan teessan taasisan wal bira jirtan sanuu isa ilmoo sanaaf dabaadha gaachana ta'aa guddatti. Amma guyyuma kan isaa laxla jechaa yoo naqe ilmoo teessan akka malee yoo arge quuqaa isiin jirtan hundarraa buqqisuu dadhabe. Mee akkamiin ta'a? Isheen godhama? Min maraadhama? Akkamiin ta'a? Yaa Rabbii fa'i nakkan yaa Rabbii fa'i waan haafan. Jettee hedduu rakkatti haati waan qabnee harkisii qaqallaafa. Tanaaf afaan nama mul'ata. Ilmoon sana gisee argattu waan gurguddoo godhuufii qabdi. Waan hanqina gorsa isiin harkatiniif, waan shurufkaa haadhaa saniin harkatiniif, waan sirratti hin guddataniif wayin gammachiisuu feetalaa. Kun olaan haadhatiin. Waan qaaman si arguu baadhullee waan qooda keetii si qopheesseetiin jira, si dhaafeetiin jira yoo du'ellee yoo kunoo haadhatii yoo waan kanaan naa gammati. Jettee akka gammachiifatu feetifaa. Takkas akkasitti si waa buqqeessa yaata. Albaama yeroo dheeraa waliin jechuutu yoo akkanuma nama ijoollee teessisan yoo ati barbaaddattee harkattee irra kanaa si mirgamoo yoo isaan si barbaaddatan. Yoo isaan si barbaaddatan kan taa'amu jireenya keetu jijjiiranii murteessaa jedhee ilaalee yaate sirra laala. Yoo ilaalin amma akkanuma dhaqee barbaaddadhee yoo harkadhe maaliin jaan dhibeetiin qabne galee ilaalin. Maraadheetiin fayyeen jaani du'anii qabne yeroo kun hin jiru maraadheetiin fayyeen jaani. Egaa maraasuma malee namni fayyaa tokko kana ilmoo ofiitiin adda fagaatee wayitu irraa hin turu. Maraadheetiin fayyifaan jaani. Dhugumatti maraatanii fayyuu baatanis wayyaa waan jiru miti. Ani eegaan gaafa isin kaa'e maraa. Kunoo ammaa xiqqoo yaa'eef beeka yoo jedhe tun xiqqoo fudhatama qabaachuun ooltu akkana maaliin hin jaani. Sammuu keessa yaaddoon isaanii hedduu wallaa hedduu na ulfaate. Waa dhabuun na rakkisiisu harkadhe. Tuni jireenya keessa harkadhee dhabeetteeti sabartee teesse. Garuu isaaniin adda fagaachuun hedduu cinqii mataa natti jiruudha. Osoo akkana jiru namni gadi faadanta osoo akkana itti maraatiin mee jeerumatee tan akka uumasi waliin barbaada. Amma amrii rabbii kana garuu yoo nama kana jedhee dubbadhee dubbii sobaallee ta'uu na fakkaata. Kan rabbii humna shaahida amma bareetiin ta'e. Biyyuma san dhaquu sodaattamoo? Mee ati yoo biyyuma san dhaquu sodaattellee barana laga waan isa rabbiin haasee fidu deemuuf barana nu jala dabe. Ati biyyuma san halaala nu barsiise ilmaan keenya hunda biyya kanaati akkama jiraatan lubbuun agarra du'a isaanii dhageenya akkanumaan callisnee taa'uun kun nu baasuuti naan jaanii wal mari'anne jecha. Ani beeku ifitti qaafatu tokkumaa fi akkuma tokko naa godhe beeku wallaahi sirrirraan jiraasiniin jedhu
Gede tak badi guru itu semua kawan ninja anu marate gede tak sebenarnya kata aja jualan dia tuh jauh hamilnya yang mutesin lama berpati sama aku dia tinggal dia kasih sama bayar kamu berbaca yang pada pasal berpati nak kata sama dia mana lawa ya kan dan semuanya nasab kan ada ini tiga apa ini angkin mah tuh nak lawa dia sah mungkin me haadhatii ni argadha abdiin jedhu hammam gahaatu dhugaa dubbachuuf haadhatii ni argadha jedhu abdiin guututti ofitti amanee ofitti mubaadhus haa ta'u malee haadhatii tana argachuuf keessi koo akka malee shukulaa ture keessi koo akka malee hamilaa ture keessi koo akka malee dheebotaa ture keessi koo akka malee jarjaraa ture sababbiin immoo haattummaan ani irraa dhaladhee kan ji'a sagalgaratti na baattee akka haatiyyaa seenaa naaf himanitti abbaan kiyyas seenaa namarraa dhaquutti si'ii waggaa lamaatii kan gara biyya keenyaa dhuftee haatitee inni waggaa lamaa si guddiftee naan jedhanii haatitoo ji'a sagalgaran na baattee ergasii deettee aanan na baaftee na hoosiftee diddan na baattee sadarkaa kanaan nan geette akkam diimtumoo gurraatti dheertumoo gabaab haadhuma dheetti namni akkam jiran arguun qaba kan jedhu abjataan ture. Wansi ajaa'ibaa wansi dinqisiisu immoo haadha tola dhadhee hanga amma argutti suuraadhaanis ta'ee bifa waan hundaatiin argeen ture. Bifti haadha tiyyaa akkana jira, suuraan haadha tiyyaa akkana jira, isin akkana jirti iyyaan argeen ture. Bifa kamiin argadhaa akkam isaan jiran kan jedhu arguuf dheebuu guddaa qabu ture. Dheebuu kanaan wal qabatee abdii murannaan illee na keessa dhufa. Argadhaa haadhaan lubbuun argadhaa, jiruun argadhaa yookaan biyyaa baatee biyya biraa jiraatteetiin argamu. Yoo biyya biraa jiraattee suuraadhaan argattee biloolleen ture haadha tiyya biyya dhalate sin arguun qaba murteessee abdii osoo muratiin qaatu. Kanaaf rabbiin abjuu koo keessa koo shakkullee tarkaanfataa socho'aa fiigaa gartee uummata kootti iyyaa deddeema kan godhe sun hadha dhugoomsee haadha tiyyaa abjuun osoo hin ta'in qaamaan argadhee jira. Alhamdulillahi rabbil aalamiin jedha. Irra caalaan haadha kee yaadattu yeroo akkam ture yoo haadha hiriyoota keetii agartu maaltu irraa maatu? Dhugaa dubbachuuf yeroo haadha tiyyaa argadhu yeroo haadha tiyyaa yaadadhu jechuu kiyya yeroo haadha tiyyaa yaadadhu tokkoffaa fiilmii haadhaan ilaalu roonni amaaraa kunniin fiilmoota garaagaraa ni hojjetu haala amaariffaatiin fiilmii haadhaa fa'aa ni hojjetu fiilmii ilmaa haadhaa wanni akka fiilmii ilmaa haadhaa mula boochisan jiru akkanumaan hojjechuu ammumaan kanaa waa'ee haadhaa osoo natti mul'iftee fiilmii haadhaa imimmaan qabachuu hin danda'anii guddamu nan dandeessisu lapheenis waa itti ulfaatu imimmaan buusan jechuudha sababa kanaa waan ta'eef wanni haadhaa laphee kiyya na boochisa namni nuu seenaa nuu natti hima hattaa barreeffamaa haa dubbisu ooma haadhaatiin wal qabannaa sirbas ta'e fiilmiis ta'e waa hundaas ta'e waan haadhaatiin wal qabannan na boochisan ture waa'ee haadhaa kanneen tun yaadachiisaa ture karaa irratti batalay namoota harka qal'eeyyii ta'an akkasitti isiin jala yarattee bakka daa'ima kana leentii wanti tokko bakka wantoonni akkasii sun miira keenya tuqaan ture waan akkanaattu haadha koo yaadachiisee na gaddisiisee ture. Kallattimaan gama armee abdii koomediitti jira. Mee yeroo dheeraa kana keessatti nama fiizikaalaan isa fakkaatuun oolu yookiin mucaan kun namni kun wayii daa'ima kiyyataa jettanii garaan isin shukulee haasofsiistan jira. Naannoo Jimmaatii yoo dhufes loqonni isaa naaf gara naannoo Shawaa kanaa yoo dhufes loqonni isaa naaf gara Wallaggaa waa'ee naannoo loqonni isaa naaf gara naannoo uummata Baalii Arsii jedhamu kana irraa gisee dhufanis waan ijoollee kana loqonni isaanii naaf galuuf kana isaan shakkee gaggaafachuutti gisee darbu. Ijoollee amma taariif gayyaatu bara keenyaa kana yoo narku duran darbu. Hin gaggaafa biyya isaan irraa dhufan gosa isaanii balbala isaanii jechuun gosa isaanii gosi teessan maali akkana baraan isee maaliin achii qaba. Kana koonaa maraateeti yoon argadhe fayyii takkaa nama gara sanii dhufe yoo argatte nagahuma isaanii kana qaamaan argachuu baatullee baratta ijoolleen sana akka dhumanii fi akka jiranu jeetiin kana yaadii godhu ture. Hin gaafadha ijoollee sana yoo argu ijoollee taarii baratu garuu kan yoo xaarafa ta'eef gaafadha isaa dhuftanii biyya kanaa dhuftanii baay'ee dhuftanii biyya kanaa dhuftanii jeetiin gaggaafadha. Fakkaatamaan akka kana shakkee nama gaggaafadha. Yaa Rabbi yaa mahee sanaa heeru. Ijoolleen biyyoolii turuudhaan biyya teenye karaa taariifaa kana baay'eeti.
يا رب اسمه ديم ما نقول نمسيس يا رب ولا خان يا رب ولا خان نبيتي نقول نمسيس جيتين جولونا هيسا ببرباد أنا دبلتي namoonni hedduun gaafa inni haadha koo argadhee jedhu dhugaa nuti fakkaanne maalina namoonni abjuu fakkaate maybe miira gammachuulee ta'uu danda'a gaafa inni asii ka'ee jijjiga isin dhufee suuraa waliin kaatanii agarru dhugaa kana nuti fakkaate jechuudha haa ta'u malee egaa isa ijaan agartaniillee ilmoo shamara sanas ijaan arguu qabaa olii buliisii arguu qabaa ufa jaraa arguu qabaa beela jaraa arguu qabaa taqaraatu na seenessee jettanii ijoollee kanallee wal barsiisuudhaaf maatii kanallee fuutanii ijoollee asirrattullee ijoollee asirrattuu wal barsiisuudhaaf kiiloomeetira haga gahu osoo dadhabeen jenne kaatanii dhuftanii hamma dhuftanii fi sana dura garaagarummaan jiru maalidha gammachuun isinii dhaga'ame wanni osoo foo jettanii yaaddanii hawwiin keessan qofaa hoo mee maal fakkaata? Wanni gammachuun na dhaga'ame guyyaan dura argu haati ilma argachuu jechuun kana namni beeka. Sunwaan ibsa barbaadu. Saniifuu manaa moo dhugaadha moo ni rifadha ni gammada waan takka ifanaa galuu dida bakka hin amalu gizee takkas isa manaa jirta moo dhugaadha jeeti rifadha. Hedduu na dhukkubellee gizee isa wararkee inni narraa as deebi'u torbaan tokkoon ciise. Torbaan tokko ciise Samboda. Amma ka samboda silki yo bilbila na bilbilu ba numa bilbil halka ni guya dan lagal. Shaki na haisa sadu mana gatti wana win ga de musa baradera na haisa turte kanu ko manaba. Je ati gammachu rifatu gammachu takasa ka rifatu ti nama fakata. Ni gammat ni rifatu gammachu bajju rifatu bajju. Why is anyone cases in Rolla? Bevan, Malay, amma garo amma mare na patama akana kadewa mare yerotika narka tulisani volka sisi ya de amma kama ko de gamchu ke yamon gamchu duga tabu amma na merkana jira amma ne tinjira amma yote kora raga ko akamara na gora jode ne gele jitza jelma fi na jete ko mene da ko mene se tanana mebra da dawuce marian gambachuun tiya ifana gare jira alhamdulillah me dhagiinsa haadha keetii kana wal qabate onnattee miira keessa kee jiru san social media gubbatti ol baatee akka hawaasa keetii ibsattuuf maaltu si kakaase akka uummata Oromooti lallabdee na lallabaa iitee na iyyaa na dhaqqabaa wanti kun waan keessa biyyalee miidhaa jiru haadha koo dhabuun waan ulfaatee jira jireenya akka jireenya filannoo keessa hin jirre kallattii biraatiin na baasaa jira jettee onnattee akkasii dubbachuudhaaf maaltu si kakaase? Dhugaa dubbachuudhaaf waan kana onnadhee ibsuun sodaatan ture. Waayaatii kana sababiin maaliif sodaachisuun jette achi dura social media irra ture annama YouTube irraa maallaqa hojjetan ture YouTube achi dura viidiyoo hedduu ijoollee biyya Arabaa biyyoota Awurooppaa biyyoota garaagaraa jiraniin viidiyoo create waliin goonee waan tokko upload godheetiin waliin hojjetaa ture. Sababiin yeroo waan kana hojjedhu nama kolfisaa ture abdii comedy naan jedhanii comedy jedhu kana uummata social media tu nama hoggaase comedy jechuun akka Oromootti kolfisiisaa yookiin bohaarsa jechuudha. Sababa abdii wanna beekaniin nama bohaarsuu kolfisiisuu bashannansiisuun ture. Hagaruu kaameraa kolfuu waa bashannanuu haa seeqadhu waa bashannanuu malee kaameraa duuba gadda kiyyaa miira kiyyaa waa yaada kiyyaa kana quban qaban ture. An waa yaada wal hoo bohaatumaan ture gaddaatumaan ture jechuudha. Amma asxaa'ee social media kun akka humna qabuun beekaa JLC Ndaawushuu miidiyaa garaagaraa ilaalan ture uummata Eertiraa fi uummata garaagaraa wayita wal quunnamsiisan warroota adda bada wayita wal dhiyeessan argaan ture. Sababii kana miidiyaan na barbaachisa jedhee yaade. Immoo as bahee waa yaadatiyaa kana yoo ibsadhe booyi uummata kana yoo hime abdiin koomediyaanidha YouTube yoo guddifachuuf akkana ta'a follow Facebook guddifachuuf akkana ta'a wantoota akkana kana godhuuf waan akkana kana wayi godha jedhanii gara sittillee na fudhatu laata eddeetiin shakka. Kana jedhaa onnee koo keessa dhoggaa ture. Gaaf tokko gara cabdeen haajidhu jedheetuma kutadhee viidiyoo haadha tokko akkanaalee miira san keessa bakkuma hojii addaan dhaabuun laayivii kallattiin seenee dhimma haadha kana boo'ee itti himan. Kafedhe naa amanu kana naa dhiise jechuudha. Alhamdulillah ummanni Oromoo bal'aan gara laafaan agartee ummata sabboonaa gara laafaa kan nama rifatu alaaf keessa naaf rifatanii na dhaqqabanii haati ta'e haadha keenya abdii hin boo'inii.
haati kiyyaa fi haati ta'e garaagarummaa hin qabdu akkasitti ilaalla haadha ta'e yoo lubbuun jirte rabbiin warsi garsiisa yoo duuti immoo rabbiin sabri siifaa kennu haati ta'e na haadha keetiin ufsiif haadha wanna rakkatte si gargaarna warra rakkatte si bira dhaabbanna wanni si cinqoo jiraate nutti himadhu ka dhiiraa hin hafne ka shawaraa hin hafne keessaa falaannaa bu'an jechuudha wanni godhuu danda'u jiraate uummata Oromoo haadha gammachuu irra jire kan arguun isaanii waan guddaadha anaafis waan guddaadha wanni asirra hubadhoo jiraate immoo dukkana booda akka ifni jiru kufa booda akka ka'uun jiru gadda booda akka gammachuun jiru kana ni hubadha immoo warroonni asirratti dhiifama gaafachuu barbaadu immoo warroonni miira haadhaa keessa isin galchee wantoota garaagaraa keessa isin galchee isin boochisee isin gaddisiisee jiraate carraa kana fayyadamu asuma dhiifama isiniin jedha waa'ee haadhaa kana akkana wanni itti ibsadhu wantoonni dabarsellee kana ni beekanii immoo mana Oromoo wanni namatti tolu akkasuma gammadanii kan keessaa naa bilbilanii sagalee naaf kaanii naaf barreessanii waa'eedhaan afaan boonii deebisuu dadhabeefillee asumaan ulfaadhaa isiniin jedha jizaa keessan jaallata taa'u isiniin jedha warroonni haadha hin qabnes rabbiin jaallatan firdoosin haa kennisu warroota adda fagaattes rabbiin walitti haa fidu warroota waliin jiraates rabbiin walitti haa mi'eessu haadha isaanii osoo addunyaa irra jirtu du'aa irraa fudhatanii gartee gara akiraatti fuula rabbiitti warroota hoffol rabbiin haa godhu isiniin jedha ulfaadhaa galatoomaa sedheerese fakkaata kanumaan ibsadha viidiyoo. Egaa uummanni Oromoo kun numa wajjin ilmaanoo keessan kana wajjin isin barbaachaaf yaalii garaagaraa taasisaa turani akkasumas gammachuun nuti hadha arganne kana akka isaanii dhiyeessinuuf kan dirqisiise gammachuu fi miira hawaasni odeeffannoo kana ittiin eegaa turetu adda mee uummata Oromooti mee maal jettan? Uummata Oromoo waliin jiru uummanni Oromoo nama gaariidha uummanni Oromoo gara laafisaa bakka jirutti rakkataa isaanii ol qabu خبوي خيساني خبوي من الراحة بيكمل وان بين أرمويشو نقرأتي قليلا عن أرمون جار سنيدو وني عن دامو كم أرموتي وري إلما يهانا نبربادو لا قاتشنا تيه شيخو إسان لمان قبته أدي مرين حالتين أرجعتا أبسيجي وري ناسا برسيسي أنا رتي ناقر قارم دينو هاغلتهم ورنين هذا أولوفيس وري هذا برجلوس ربين عمري إيرتو في برها آخنوف هذا ساني تلساني وري أمري ذاتس ربين جنة هاغانا نيسوف إساني لربي حسب برسيسو ورك خينيا هنا والدبي فغوجروس ربي ولت حافظو حالتين سنبرباددا هاتي أكرمنا من دربيتو وان دربيسيسو جرا تكادين با وراتي رادالتي تاو ملا تكاركنا سمويسي تاو ملا وصو بكتيسو تتمرتي سيلة هاتي بربادتي الرغو يرو نما يرو ما والبربادتني ولا كتن ولا أما دلوني أما هوني ورسمون بالشاتي خبرهم سكان اللي سامون سابنا سنيبو بربادي أبا خيار كدباتوس هذا تاتوس هذا تأكل أكنا جا هاغلتهم من سأرمو أنجا لدا نبرتي قالي دمني أرمو هاغلتهم أنجا ركو أداداتي نما غرغارو نما ديرمتو بيكا مالو أرمو هاي ستيجو ميت أما إساني وقفو خبوي بمان راهبو هوني بيكا مالو هاغلتهم أنجا فكجرا نتحاورا عمري نساني أول إسم الألفاء نوزراء عمري نوديراء بقى ربي بؤابي سنهند كيس دبرسي والنغرسيسي بقى هوين كينا قوتمي كان الحمد لله جيجا سغنتا كينا أسوان قولمنا وروني جلك برا هم تمراتي سغنتا كينا كان دعوة جودان ولين ترتن ألفاء غلطوما إسم الجنة ترتي غاري